السلام عليكم جرت إلمان أورمو الدنيا ربي ومتنا قبا جرتنا هندو خيسانو أكم نجاه فيا شمار كفون إسنين جتة أرانتنا وان إسنين برباچي صوتا تيجو وان فايدة خنجنتين وان إسم فيدا تك إسنين في قبل ندفنه والنسون اسم ماليو يتن وروتن بيجي أورما خيس جراتن بيجي فيتن جرادا بيجي عربا بيجي فرنجي بكفيت يرو جرادا وان إسم فيدا تيجو فكينيا فوروتن قرته مشاريع دادا هدية gift فانا ما قبضتني رفو بربادن akkasuma warri maallaqa qabatanii dhuftan warri maaligaa waan akka meeshaa manaa guutuu kaargoo godhachuu barbaadan haala akkamiidhaan gartee biyya tana keessatti Itoophiyaa tana naqachuu dandeessanii waa'ee kaargoo rootis jechuudha waan isin ibsinu ta'a ibsa gabaabaa information bareedaa gabaabaadha hanga dhumaan hordofaa isin jenna information kana guutuu yaasuu birraa hordofee jira yaasuu birraatiitu gartee nuuf deebisa isiniifin gaafadha waan ijoo qofa waa shaniin isinii gaafadha jechuudha gaafi shaniin isinii gaafadha gaafi ijoo yaa sume salaamtaa jimme soo gara gaafittiin dabarre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata keenya qaale ummata qashte kam jirtanii baga jiraatanii arraantana obboleessi kiyya Hamzaan gaafii namoonni hedduun illee gaafatu isallee keessan gaafatan saniin gartee si gaafadhaa jeeti asna bira jira kanaaf hanga dhumatti nujiin turaadha wanna kun gartee waan isin fayyadu hanga dhumatti yoo nujiin turtan waan gartee viidiyoo kan keessatti gartee isin fingallees komentii barreessaa nu gaafadhaadha gara gaafii namni. Gaafiin tokkoffaan akkana jetti biyya Arabaa keessa namoota seera qabeessaa fi namoota seera maleeyyii kasee majhuulaa fi warra iqaamaa jechuudha akka isaan beekanitti. Warra iqaamaa qabuu fi warra iqaamaa hin qabne jiraata. Warri iqaamaa qabaatu warri iqaamaa hin qabne akkamitti meeshaalee elektirooniksii taatus meeshaalee gartee qabatanii dhufuu danda'an kan gartee biyya tana keessa haala akkamiin dhufuu danda'an. Aboo maal lafa kanatti akka sukkura mara biyyi maal ta'e? Aboo maallaqa amsa gurra. Aboo maallaqa ta'ullee maal ta'e? Sararaan ni maallaqaan ta'e. Aboo qanya kan nyamu. Kan kabadu. Jechuun kan sukkura bara. Sukkura itu maqaalee jira. Sukkura itu qaalee jira. Ta'ullee maal beektaa haram. Gara yaa gaafa tokko ofirra jirra deebisaa si itti seenee jechuudha. Dhiifama gara gartee Asumaan Hamzaan waan biraa keessa golchee warra shaayii fi warra gartee buna fide kanaatti waan biraa keessa nu dhaqanaa miti. Akkasirra akkasitti gaafa tokkoffaan warra biyya seera qabeessaa fi seera qabeessa hin ta'in biyya san keessa haa jiraatan haala akkamiin garaagarummaan beektaa biyya kana seenan isaanii garaagarummaa sanirra dhaabbatanii haala akkamiin isaan hundinuu biyya kanatti waa fudhachuu danda'an. Tokkoffaa yoo irraa haasnee warra wanta irraa haase seera maleeyyii irraa haase. Seera maleeyyii yoo ta'e nama tokkoof fakkeenyaaf nama tokkoof yeroo gartee akkuma beektan jechuudha. Airpoortii qaxartee maal ta'e qaxartee Suudii ta'e Dubaay ta'e hundumaa ta'e takka gartee dirree xiyyaara seennaan galuudhaaf seennaan siif gartee seeraa sanis walqixa jechuudha. Yoo gartee gartee fiizuma hin qabne malee illee fiizaatti hin deebitu qabda malee qaamaa qabu sun kun fiizaatti hin deebine hin qabne malee walitti tokkuma jechuudha biyyaan. Meeshaa fakkeenyaaf amman tana yoo meeshaa ta'e hanga kiiloo gartee 45 nama kam nayyamu. Hayyamaadha jechuudha. Garuu yoo gartee sanii ol dabre qarra si kafalchisan. Maallaqa si kafalchisan. Yeroo garii immoo ni dabartasi. Yeroo garii immoo kan nasiiba jechuudha bakka itti wanti nasiiba yeroo garii si qaban. Yoo si qaban immoo achi keessatti dirqama yeroo garii gartee raamata siin godhanii jira jechuudha. Siin godhanii jira. Raamata siin godhan. Maallaqa sirraa fudhatan jechuudha. Si kafalchisanii qarxan. Yeroo garii kiiloo 40 dabaran si kafalchisan. Yeroo garii jechuudha. Guyyaa garii immoo kiiloo 50 60 illee akkamitti rabbiin haala godhee si barsiisa. Nama hedduu gartee yeroo achirraa fuunu jechuudha. Akkasii garuu as keessa immoo meeshaan fakkeenyaaf amman tana meeshaa bilbila yoo ta'e bilbila bakka takkatti abbaa 5 4 qabatanii deeman namni keenya. Kana immoo meeshaa keessa yoo bilbila 4 qabattillee immoo dabarsita garuu meeshaa keessa heeruu qabdu. Meeshaa yaaftee. Yookiin qarata irraa si kafalchiisan. Si kafalchiisanii yookaan immoo sirraa fudhatu. Yookiin sirraa fudhatu. Mirgatti qaban jechuudha. Yeroo biyya galtan yeroo boolee dhuftan jechuudha. Meeshaan isinirraa fudhatan kan akkamii fa'a? Yeroo boolee kan dhufan ta'e meeshaan raamataan goone yeroo fakkeenyaaf amman tana gaafiin tokkoffaan gartee ammaan nama keenyaaf himu yoo gartee karaa biyyaa
galuudhaaf deemtan. Akkanaatti galcha nama fudhatan galcha fakkeenyaaf namni dhufe meeshaan gartee naa fuudhi sin jaa si kan. Meeshaa san gartee waan keessa jiru gartee dhibbaan dhibbatti hanga beetu itti fudhina. Maaliif waan baay'eedha jira. Kiina jira. Kiina gartee waan gartee summii waan gartee madansaja waan jira jira. Waan gartee asitti maalla guddaadha. Kokoon immoo kokoon waan jira jira. Gaafa walumaa galatti meeshaa namaa hanga gartee dhibbaan dhibbatti waan keessa jiru gartee beetanitti waan keessa jiru gartee hanga beetanitti namarraan fudhina. Akkas. Maaliif riskii guddoo qabaachuu waan achi keessa jiru hin beetan. Kiniina meeshaalee fayyaa hamaatiif rahamanni hin jiru jechuudha. Waan hamaadha jira keessa. Akkan. Shaamboollee haa ta'u shaamboo san keessa waan hedduu jira. Saniifuu meeshaa yeroo gartee airport seentan meeshaan gartee naqa biyyee jettanii namni naqa biyyee sun kanneen hin fudhina. Gaarii miti. Kana gurra sin carawu. Gaafa san dafaan akkam jettanii beektaa? Yeroo biyya galtan doolaara yookiin riyaala hagam takka qabattanii galuu dandeessan. Hangam takkaan namaa fayyamamu. Akka seera mootummaatti. Ilaalammaan tana duraan namni tokko biyya kamurraa haa galu. Mootummaan namni tokko hanga gartee doolaara 10,000 hayyama godhee jira. Ture jechuudha. Hayyama godhee ture. Ammaan tana immoo seera gartee haaraa baasee namni tokko hanga gartee doolaara 4,000 qofa hayyama. Isa kanaa gartee yeroo gartee airport seenee bakka gartee formitti guutuu jira. Baankiin isaa jirti. Garuu sharafuun dirqama miti. Maallaqa hangana qabadhan jiraatte achitti galmeessitaa jechuudha. Si fayyama hanga doolaara 4,000. Doolaara 4,000. Riyaalota hanga 8,000 fa'aa rakkoon qaba jechuudha. Garuu namni keenya bakka itti jiran bakka itti dhokoo siree. Facaafattanii dhufuu dandeessan alaakee fokomutti. Numa wanni godhaa. Garuu bakka kanatti gizee galmeessan san sharafuun dirqamaa miti bahatanii yeroo barbaadanitti sharafachuu danda'an. Akkas. Deebisaa maallaqaati san gasi. Inni biraan immoo seeraan hanga eeyyamame qarshii doolaara 4,000. Doolaara 4,000 yoo riyaala jijjiirte as 8,000 yoo gahellee umaatii miti. Alaa kullee al bakka takka qabattee hin deemin. Riyaala ta'us 5,000 ol eega hote adda facaasuu qabdaadha. Gaafiin amma afraffaan akkanadha. Yeroo meeshaa manaa guutuu argoo godhata. Gurgurtaan biyya Arabarraa biyya Faranjirraa meeshaalee manaa guutuu soofaa gartee egaa televiziyoona ghasaala yaani laandarii yaani tiivii balaaqalaa egaa uffata meeshaa manaa guutuu yeroo argoo godhatan kanatti qarshii meeqa nama kafalchiisaa wanni kafaloon gam takka maallaqaa guddaadha moo kamii. Inni kun maal beektaa? Laalamma meeshaan qaraxa kan godhamu yeroo ijoolleen hin gaafadha beektaa yeroo gartee achi deemee meeshaa namaa fuudhu hin gaafadhas. Meeshaan qaraxa gartee meeshaa kiiloo irratti hanganaa jedhee hin beekamu. Meeshaa irratti. Meeshaan maal dhiifamu gosa meeshaa laalameeti. Yookaan immoo meeshaan kun dullacha moo meeshaa haaraa moo meeshaa elektirooniksii moo carqiidha moo kanarra laalameeti kiiloodhaan gartee yookaan immoo meeshaadhaan gatiin shalaga malee daaraktii gartee kaargoo irratti kiiloo hangana jedhee hin beekamu. Wanni takka immoo akka tokko beekamuu mala. Uffataa fi elektirooniksiin adda adda silaas. Uffataa kun rakasha moo qaalima? Rakasha. Kaargoo rakasha. Kaargoon. Rakasha kaargoon. Uffata waan ta'e guutuu isaatiif meeshaalee manaa distii isaanaa maarree walumaa darbii. Meeshaan xiqqoo namatti meeshaan carqee fi waan akkana harkame inni rakasha. Ammoo wanni gartee kaargoo irratti qishanamu nama baareessaa meeshaa elektirooniksiidha. Meeshaa elektirooniksiidha yoo gartee inni galfadhatte abbaa tokko rakkoon qabu. Wal fakkaataa abbaa lama ta'e fakkeenyaaf istoovii lama ta'e firija lama ta'e kunniin yoo lama ta'e sirraa hanga gartee sirraa fuudhamullee namni gahaa jechuudha. Yookaan sirraa fuudhamaa yookaan immoo qaraxa gartee immoo dabali saffisiisan. Dabili obbo sadii lama saffisiisan. Kanaaf jecha meeshaalee elektirooniksii waan kaargoo godhatan hundarraa takka. Carqee immoo carqee hanga barbaaddan. Ammoo qarannummaan kaargoo sunuu harmeete elektirooniksii sanuu wal dhaba rakisha jechuudha. Akkaataatti rakishaa jira. Yoo meeshaaleen kun haaree bichaa taate isin qaalii sun oolan. Meeshaa ati duraan itti fayyadamaa turte kan mana keessaa yoo ta'e qabbanaa wayii. Garuu yeroo garii gartee yeroo waa hammaatinis gaa nuti jirra beektaa asiillee. Nu dawwaladha lakkoofsa jala isinii keenya Itoophiyaa tana keessa biyyi guddoon Itoophiyaan qabdu magaalaan guddoon qabdu Finfinneedha. Finfinnee tana afaan hedduu isii beeyna lakkoofsa yaasuu asirraan isinii kaa
Kayyalee dabalata yoo barbaadan isinii haa qunnama rakkoon takka isin mudattuun jaa afra shanafaan akkanetti gaafa shan gaafanne neem shanafaan namnichi irraa meeshaa argatu kaargoodhaan. Bunni qabanaa. Namni achirraa meeshaa kaargoon ergatu maqaa nama as jiruu warte maqaa nama as jiruuti yoo ergee fi maqaa nama fakkeenyaaf las baasee qabu laal nama biyya Itoophiyaa jiru firee isaanii irratti bakkuma nama takkaatiin erguu akka jedhu bakka lama laawwan isaanii fi isuma meeshaa argata kana kalas baasee qabu if dura ergee booda fudhachuu ni danda'a. Garaagarummaan maallaqaa ni jirti jidduu fakkeenyaaf inni las baasee qaba. Inni las baasee qaba jennu nama las baasee qabu irratti erguu fi nama normaala maatiin obboleessuma farra duraan as jiru irratti erguun gizee fudhattu maallaqa garaagarummaan ni jira gizee maallaqa gizee qabatu jechuudha. Lama garaagarummaan akkas jiru yoo nama amma fakkeenyaaf suma jennu yookaan ana ta'e jennu obboleessi keessatti narratti ergi. Ana immoo las baasee qabu. Qachuun kan normaali normaal nama jiraatu. Muuxannoo biyya ture. Asitamre isin waraqaa gartee fuutu koodii gartee argite jechuudha. Achirraa immoo namni ijoollee ni beeka nama isaanii achirraa yeroo gartee kaargoo gootullee maqaa akkaatiin gahuuti. Koodii fi lakkoofsa bilaa keetii fi lakkoofsa bilaa asii qaba. Khasiitii fi khasiidha. Saniin guuttee hundaa nama gartee maallaqa baankii dabarsuu akkasuma ta'udha. Ni goota. Samboota isaan warri kaargoo gartee kan finfinne jiru kuni siif dawwala. Meeshaa kana dhufee jira. Guyyaa kana sa'a kana takkaani gaafataa dhufee jirti. Dhuftee jirti. Yeroo si tole tokko fuudhis hin jennu. Ati dheedhaa jechuudha. Meeshaan kun immoo lakkuma turooni waan kafalu qabu. Kiraa sirriitti deema. Kiraa manaa jechuudha. Meeshaan sibiira ta'a. Tambakkaa'e. Hanga ta'uu na fataa jechuudha. San garuu wanti irratti hin beekamu. Garuu waan xiqqaan bilas maramta. Garuu tursiin qabu. Kaargoon dhufnaan. Yoo nama las baasee hin qabne taate maallaqni guddaa ta'uu danda'a. Yommuu gartee Sibiiloo namuma warra keessan irra yoo ergatte laal. Las baasee qabatte bilaashi bara. Bilaashi fudhatta. Bakka kanatti baasee. Achi tuura. Nama las baasee qaburra yoo ergitan bilaashitti isinii fuudha maqaa nama saniitiin. Yoo immoo nama normaala akkanuma naguma rabbiin irratti ergitan maallaqaan kafalaa jechuudha. Achillee ni kafala asillee waan kafalu jechuudha. Asumaan immoo subscribe maatii ta'uun dagatii nama yaa waan bareeddu yoo dalaynee isaanuu ni godha. Like immoo share godhaadha. Akkaan. Ani immoo akkuma dhibbina galcha guys. An Oromoon waan bareeddu yoo dalagee ibiifuu waan feete godhuu dandeessi Oromoon. Akkasii meeqa? Akkas uummata bannaan haawat. Bannaan habibi. Habibi isin jaanna. Ulfaadha. Nagaan nu tura. Salaamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.